Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromoo Education TV. Har'a kan nuti wajjin ilaallu maatimaatiksii kutaa 11ffaa wajjiniin jalqabna jechuudha. Maatimaatiksiin kutaa 11ffaa kun egaa chaaptarii baay'ee ni qabaata. Chaaptarii isaa kan hundumaa kan wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Kunis kaarikulamii isaa haaraadha jechuudha. Kaarikulamii isaa haaraa kana keessatti intiraansii haala kamiin nu gaafachuu danda'a? Intiraansiin akkamittiin dhufa jennee kan nuti wajjiniin haasaa deemnu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf yuunit 1 relation and faction dha. Relation faction irratti gaaffii akkamiitu nu ga'uu danda'a intiraansii irratti wanta jedhamu wajjiniin ilaalaa deemna jechuudha. Yuunit 2 irratti kitaaba keessan jechuudha. Rational expression and rational faction warreen kanas ni ilaalla. Yuunitii hundasaa kabarii gochuu ni yaalla jechuudha. Har'a egaa kan nuti ilaallu wajjiniin yuunit 1 dha jechuudha. Chaaptar 1 maal jedha kan jedhu wajjiniin ilaalla. Chaaptar 1 wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Yuunit 1 relation and faction. Relation jechuun maal jechuudha kan jedhu wajjiniin ilaallu. Relation jechuun akkuma maqaa isaa irraa hubachuu dandeessanii hariiroo jechuudha. Afaan Oromootti hariiroo jechuudha. Hariiroo jechuun afaan Ingiliffaatti relation jedhama. Ni beektu kana. Akkasumas faction jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu paartii itti aanu keessatti wajjin ilaalla factioniin. Kanaaf egaa har'a hariiroo wajjin ilaalla jechuudha. Egaa asitti wanta isinitti mee darbuu barbaadu yeroo baay'ee intiraansiin wantoota kana irrattidha kan inni dipeendii ta'u yookiin kan inni irratti hundaa'ee bahu jechuudha. Warreen kana irrattidha kan inni hundaa'ee bahu. Fakkeenyaaf generalize the pattern using explicitly defined recursively defined faction. Generalize godheedha maaloo patternii isaa foormulaa isaa generalize godhi jedha. Akkamittiin generalize goona waan jedhamu beekuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf intiransii irra maal godhee dhufa jechuudha. Recursive yookiin immoo defined relation tokko isinii kennee patternii isaa maal ta'a jedhee isin gaafata jechuudha. Kanaaf gaafa dubbistanii warreen kanatti hiika kennuu danda'eeraa jettanii dubbisuu qabdu jechuudha. Kan biraan know the inverse of a relation. Inverse relation beekuu qabna. Kanas nu gaafata. Know type of faction. Gosoota faction beekuu qabna. Recognize real valued faction. Gatii sirrii isa kan faction beekuu qabna. Akkasumas know how to find composition of faction. Composition faction akkamittiin barbaadna waan jedhamu beekuu qabna. Recognize inverse of a faction. Warreen kan hunduma isaanii erga yuunitii kana fidnee akka beeknu mirkaneeffachuu qabna jechuudha. Yoo kana mirkaneeffannee irra ta'e intiraansii hojjechuun nutti hin cimu jechuudha. Intiraansii hojjechuun nutti hin cimu jechuudha. Isin gaafa dubbistanii konseptoota warra kanaa an beekaa jettanii of sakatta'uudha qabdu jechuudha. Akkuma jalqaba isinii kaasee yuunit 1 irratti rileeshinii jira. Rileeshinii jechuun immoo hariiroo jechuudha afaan Oromootiin. Akkasuma rileeshiniin immoo inversii qaba. Inversii isaas wajjiniin ilaalla. Akkasumas giraafii qaba. Giraafii isaa wajjiniin ilaalla. Type of factioniin immoo gosoota garaagaraatu jira. Type factionii sanaa ni ilaalla. Fakkeenyaaf quadratic factionii akkasumas linear factionii warreen kun ni jiru jechuudha. Wajjiniin ilaalla. Composition faction jechuun maal jechuudha wajjiniin ilaalla. Inverse faction jechuun maal jechuudha wajjiniin ilaalla jechuudha. Hunduma isaa deebinee immoo dhuma irratti applicationii isaa yookiin immoo shoorri isaanii yookiin bu'aan isaa maalidha kan jedhu wajjiniin ilaalla jechuudha. Relation itti dabarruuti. Relation irratti maal jedhee jalqabamaan doomeenii fi reenjii jedhe.
asitti doomeenii jechuun maali, reenjii jechuun maalidha kan jedhu hiikatti ilaalla. Doomeenii jechuun yeroo hundumaayyuu gatii x bakka bu'a. Fakkeenyaaf x, y jira inni ta'e, fakkeenyaaf x, y tu jira inni ta'e, gatiin x eenyudha jechuudha, doomeenii isaati. Gatiin y immoo reenjii isaa ta'a jechuudha. Doomeenii fi reenjiin kanadha, yookiin hiiki doomeenii fi hiiki reenjii kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf 5,3 yennan fudhanna ta'e 5 doomeenii ta'a, reenjiin keenya immoo 3 ta'a jechuudha. Gaafa gara faakshinii dabarru fakkeenyaaf equationii kana nu kenname f of x is equals to 2x square minus 2 ta'u fakkeenya jechuudha. As keessatti gatii x keenyaa inni nuyi keessa galchinu doomeenii jedhama. Gatiin f of x keenyaa erga nuyi keessa galchinee booddee inni argamu immoo reenjii jennee waamna jechuudha samma. Yookiin outcome keenya ta'a. Outcome keenya sana immoo reenjii isaa jennee waamna jechuudha. Reenjii fi doomeenii haala kanaan fakkeenyaaf hojjennuti. Istii gatii x 3 fudhannu gatii x. So f of 3 jennee is equals to 2 times gatii x keenya meeqa, 3 square 9 ta'a minus 2 dha. Kana booddee 18 hir'isuu 2 ta'a meeqa jechuudha, 16 ta'a jechuudha. 16 ta'a jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Reenjiin keenya 16 dha. Doomeniin keenya immoo 3 jechuudha. Kanas gaafa order pairiitiin barreessinu, gaafa barreessinu 3,16 jennee barreessina jechuudha. Akkuma jalqaba isiniin jedhe, inni jalqabaa maal bakka bu'a yeroo hundumayyuu? Inni jalqabaa maal bakka bu'a? Doomeenii bakka bu'a. Inni lammaffaan immoo reenjii bakka bu'a jechuudha. Haala kanaan hubachuu ni dandeessu jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu activity 1.1 mention at least 5 different relationship between family member of a certain family. Hariiroo maatii gidduu jiru yoo xiqqaate 5 tarreessidha. Tarreessuu ni dandeessu, salphaadha wanta ta'eef. Activity kanarra dabarru kallattii maan dhufnee noottii kanarraa jalqabnu. Note: any set of order pair is a relation. Gurmuun yookiin immoo tuutni kamiyyuu order pairiidhaan kaa'ameera taanaan maal jennee waamna? Relationii jennee waamna. Order pairii jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee order pairii hiikisaa nuun godha. Order pairii kan nuti jennu x, y dhaan kan nuu kenname jechuudha. Gatiin x fi gatii y kan wal darbuu hin dandeenye jechuudha. Isaan maal jenna? Relationii jenna. Kan biraan immoo relationii jechuun well define of order pair of set jedhama. Well define kana qabachuu qabdu. Well define jedhamee beekama. Well defined jedhamee beekama. Well define jechuun maal jechuudha? Tarmoota isaa sana kan nuti tarreessuu dandeenyu ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf barattoota ciccimoo Oromiyaa yennan jedhee bifuma jechaatiin jechuudha. Barattoota Oromiyaa ciccimoo Oromiyaa yennan jedhee kana selektii gochuun nutti cima jechuudha. Yookiin kun barataa cimaadha, kun immoo barataa salphaadha yookiin dadhabaadha jennee adda baasuun nutti cima jechuudha saatii kanatti jechuudha. Yookiin immoo fakkeenyaaf ijoollee babbareedduu Oromiyaa keessa jirtu, ijoollee durbaa babbareedduu Oromiyaa keessa jirtu yennan jedhee kan adda baasuun nutti cima jechuudha. Maaliif inni isa tokkotti bareedu yookiin inni isheen isa tokkotti bareedu isa kan biraatti immoo bareedu wanta ta'eef jechuudha. Kan adda baasuun nutti cima jechuudha. Garuu immoo fakkeenyaaf lakkoofsota whole number ta'anii 10 gadi jiran the set of whole number less than 10 yennan jedhee kana tarreessuu dandeenya. Kanaan maal jenna jechuudha? Well define jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha.
well defined inni ibsuu ni dandeenya jechuudha. Given two sets A and B, any set R of order pair x, y, order pair jechuun akkuma namas ni kaase x, y tiin kan ibsamudha. Where x is an element of A and y is an element of B is called relation from A to B, and for x, y member of R, x is the first component or coordinate and y is called the second component or coordinate of x, y jedha. Asitti akkuma nama jalqabarratti isinii kaasuu yaadee ture seetii lama jireenyati, seetii A fi seetii B jireenyati, seetii sanarraa gurmuu isaanii dhufeenyati, rileeshinii isaanii dhufeenyati. Inni jalqabaa maal bakka bu'a? Doomeenii bakka bu'a. Doomeenii sun immoo gatii eenyu ta'a jechuudha, yookiin seetii eenyu keessatti argama? Seetii A keessatti argama jechuudha, yookiin miseensa A'ti jechuudha. Akkasumas immoo miseensi B irraa kan dhufu Y'dha. Y'in kun immoo maal keenya ta'a? Reenjii keenya ta'a jechuudha. Inni immoo miseensa B ta'a jechuudha. Kanaan immoo maal jennee waamna? Relation from A to B. Rileeshinii gara isaati A irraa gara B'tti jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Kun isinii faaraa hin ta'u. Gara sattaanutti dabarru. Itti fufee maal jedha? Itti fufee maal jedha? Given a relation R from A to B. Relationii eessaa gara eessaa nu kenname? Relationii R dha. A to B tti nu kenname. The set of all the first components and or coordinate of the element R called domain R, and it is denoted by dom R dhaan bakka bu'a. That is dom R is equals to x is member of A such that x, y are member of relation for somewhere member of B jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun doomeenii R jechuun bakka gabaabumatti termii jalqaba irratti nu argamu yookiin immoo first termii irratti kan nu argamu jechuudha. Reenjii jechuun immoo kan maaliiti jechuudha? Isa second irratti nu argamu jechuudha. Kanadha. B irratti immoo maal jedha? The set of all the second component or coordinate of the element of R is called the range of R. Akkuma nama isinitti hime lammaffaa irratti kan argamu yookiin x, y dha. Inni lammaffaan kun maal jedhama jechuudha? Y'in kun range R jedhama. Rangein immoo akkamittiin bakka buuna? Run of R jennee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kunis gaafa ibsamu y is the member of B such that x, y the member of relation for some x is member of A jennee kaa'uu ni dandeenya, or set A jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Asigaa examplein jira. Example kana wajjin ilaallu. Example 1. Find the domain and the range of the relation R. R is equals to 45, 63, 65, 45, 65, 48, 68, 41, 62, 46, 68 jedhee akkasitti dhufa jechuudha. Maal barbaade nuun jedhe? Doomeenii fi reenjii barbaade nuun jedhe. Termiin jalqaba irratti argamu yeroo hundumaa maalidha? Doomeenii isaati jechuudha. Asii doomeenii, asii doomeenii, asii doomeenii jechuudha. Kanaaf doomeenii jennee waamna. Doomeniin keenya termii isa jalqaba irratti argamudha. Reenjiin keenya immoo termii lammaffaa irratti argamuuni maal jennee waamna? Range of R jennee waamna jechuudha. Kan biraanii note today, a given an order pair x, y, x is the first component and or the first coordinate of the order pair and y is called the second coordinate. Akkuma gubbaatti haasaa turredha. Maal jedhatti fi for an order pair x, y order is important. Maal jedhe? Toorri isaanii barbaachisaadha. Order pairii
well defined ta'uudhaa fi order paired ta'uu qaba. Gatiin x gatii y ta'uu hin danda'u, gatii y gatii x ta'uu hin danda'u jechuudha. Garuu gatiin x fi gatii y yeroo kamiin duwwaa wal qixxee ta'uu danda'u yoo x fi y wal qixxee ta'edha. Fakkeenyaaf gatiin x keenya 2 yenna ta'e gatii y keenyas 2 ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun 2,2 ta'uu qaba. Reenjiin keenyas doomeniin keenyas 2dha. Kanaaf x fi y wal qixxeedha. Kana egaa yoo wal jala dabarsinee barreessines rakkoo hin qabaatu jechuudha. Asii 2 jennee asii 2 yoo jennee lamman isaanii wal qixxeedha waan ta'eef rakkoo hin qabaatu jechuudha. Kana irratti egaa maal qabattu x, y fi y, x kan inni wal qixa ta'u eessa qofattidha? Yeroo x fi y wal qixxee ta'an qofatti akka inni ta'e qabachuu qabdu jechuudha. Kan biraan sadaffaa irratti kan nuti argannu for two order pair a, b and c, d a, b is equal to c, d if only if a is equal to c and b is equal to d. Yeroo kanatti order pairii lama nuu kenname ta'e order pairii lama qabna. Order pairii kana keessatti a, b fi is equal to c, d yenna ta'e f c keenya maal ta'uu qabu? Asii f c wal qixxee ta'uu qabu, akkasumas b fi d nis wal qixxee ta'uu qabu jechuudha. Kun kana nutti hima. Itti fufnee gaafa ilaallu example jira. Example kana itti fufnee wajjin ilaallu. In certain school there are 4 sections of grade 11 and each section is related with the number of students in the given section as table 1 below dha. Section jira. Section kunuutti section kana keessa barattoota kutaa 11 jira. Kun immoo section 4 qaba. Akkuma argitan kun immoo baay'ina barattootaati jechuudha. Tufee maal nu gaafati? Find relation R from defined by table 1 jedha. Maal isaanii barbaadine? Hariiroo isaanii barbaadine. Kanaaf section 1dhaa fi 49 section 1tti qoodama. Section 2dhaa fi 51 relation tokkottidha. Akkasumas section 3dhaa fi 48 relation tokkotti qoodama. Akkasumas section 4dhaa fi 15 section tokkotti qoodama jechuudha. Kuni kan eetaa find the domain in the range of the relation defined by table 1 jedha. Asirraa immoo maal isaanii barbaade jedha? Maal isaanii doomeenii fi reenjii isaa barbaadedha. Doomeniin keenya yeroo hundumaayyuu akkuma kaasaa ture firstii keenya yommuu ta'u sekondiin isaa maal ta'a jechuudha? Reenjii keenya nu ta'a jechuudha. Kana ofii keessanitti guutuu ni dandeessu. Itti fufnee gaafa ilaallu example 3 given a relation R is equals to x, y is y is equal to x square and x is the number of -2, -1, 0, 1, 2 kana nuun jedhe jechuudha. Asirratti maal isaanii barbaade? List all the element of R miseensota relation hunda isaanii barbaadi nuun jedhe. Kanaaf akkamittiin barbaanna? Jalqaba irratti gatii x keenya meeqaa kaanee fudhanna? -2dhaa kaanee fudhanna jechuudha. Y is equal to -2 the whole square ta'a. Kun immoo meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Itti fufnee kun gatii meeqa? Y maalii keenyaati? Gatii y keenyaati. Kanaaf relationichi akkam ta'a deemaa jira? -2,4 ta'a jechuudha. Inni jalqabaa. Itti aanee immoo kan jiru meeqa gashina? -1 gashina. -1 the whole square maal ta'a jechuudha? +1 ta'a. Asitti immoo inni itti aanu maal ta'e jechuudha? Inni itti aanu immoo asitti barreessu. Inni itti aanu immoo maal ta'e? -1,1 ta'e jechuudha. -1,1 ta'e. Itti aanee 0 gashinu. Gaafa 0 gashinu 0,0 ta'a jechuudha. 0,0 ta'a. Akkasuma gaafa 1 gashinu 1,1 ta'a. Gaafa 2 gashinu 2,4 ta'a jechuudha. Kun maal keenyadha jechuudha? Hundi isaanii relation keenyadha jechuudha.
wanti isin gootan gabaabaatti maalidha? Iddoo x keenya x isinii kenname kana hunda isaanii gashitu. Kana booddee gatii x keessan isa gashitanii fi gatii y isa argattan sana akka rileeshinii gootanii waliin barreessitu jechuudha. Yeroo hundumaa immoo gatii x isa fudhattan sana jalqaba irratti barreessitu, gatii y isa argattan sana immoo akka reenjii yookiin lammaffaa irratti barreessitu jechuudha. Itti fufee kan jiru exercise 1.1 dha. Gaaffii isa salphaa wanta ta'eef ofii keessanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu representation of relation. Relation akkamittiin ibsina wanta jedhamu wajjin ilaallu. A relation may consist of a finite set of ordered pair or a finite set of infinite set of ordered pair. Asitti infinite set jechuun maal jechuudha? Finite set jechuun maal jechuudha? Infinite set jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu wajjin ilaallu. Finite set kan nuti jennu seetiin tokko lakkoofsa murtaa'aa yookiin wanta tarreessinee wanta tarraa'ee dhumu qaba inni ta'e maal jennee waamna? Finite jenna. Kana jechuun amma fakkeenyaaf 1 is less than x is less than 10 jenna jennee kana lakkoofsa isaa tarreessinee fixuu dandeenya jechuudha. Kuni lamaa ka'ee lakkoofsa meeqaatti jirudha? Amma 9tti jirudha jechuudha. Garuu immoo fakkeenyaaf lakkoofsa nuti xumuruu hin dandeenye maal jenna isaan immoo infinite jennee waamna jechuudha. Infinite jennee waamna. Lakkoofsa seetii tokko tarreessinee fixna ta'e maal jennee waamna? Finite dha. Tarreessinee fixuu hin dandeenyu inni ta'e immoo infinite seetii jennee waamna jechuudha. Infinite seetii jennee waamna jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu furthermore a relation may be defined by several different methods. Relationii kana different methodii yookiin methodii garaagaraatiin ibsuu ni dandeenya. Tokkoffaa irratti a set of ordered pairiitiin ibsuu ni dandeenya. Biirratti immoo ordered pairii kan nuti jennu egaa isuma amma gubbaatti ilaalaa turre x, y jechuudha. Lammaffaa correspondence between domain and range. Hariiroo domainii fi reenjii gidduu jiruun ibsuu ni dandeenya. Akkasumas giraafiitiin ibsuu ni dandeenya. Equationiitiin ibsuu ni dandeenya. Akkasumas inequality or combination of these and so on. Combinationii jara kan hunduma isaaniitiinis ibsuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya ilaallu wanta isa gubbaatti sirriitti isin ibsu yookiin tokko tokkoon isin ibsuu dhiisee fi fakkeenya keessatti deebisaa argachaa deemna wanta ta'eef jechuudha. Given r is equals to 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Kun bifa kamiin nu dhiyaate? Bifa order pairiitiin nu dhiyaate jechuudha. Meetodii keessaa meetodii order pairiitiin nu dhiyaate. Akkuma sila isinii kaasaa ture immoo doomeenii isaa isa jalqabaati, reenjiin isaa immoo isa lammaffaa irratti argamu ta'a jechuudha. Haala kanaan argachuu ni dandeenya. Kuni finite set jenna. Maaliif? Elementiin isaanii dhaabbataadha wanta ta'eef. Jechuudha. Example 5 wajjin ni ilaallu. Example 5. A relation R is defined by a diagram 1.1 below. Find the domain and the range. Domain and the range of R dha. Domainii fi reenjii isaa barbaadi jedha. Domainii isaatii fi reenjii isaa barbaadidha. Kana bifa maaliitiin barreessina jalqaba? Bifa maaliitiin barreessina? Bifa order pairiitti adeemsinu. -2, -4 ta'a. 1, -4 ta'a. 1, 2 ta'a. 1, 4 ta'a. 3, 4 ta'a jechuudha. Haala kanaanii ibsama. Kanaaf doomeniin keenya isuma jalqabarraa kana ta'a jechuudha. Hunduma isaatii fi isa jalqabaa kanarra ta'a. Asitti egaa kun maalitti agarsiisa jenna jettanii fakkeenyaaf doomenii keenya keessaa tokko bakka baay'eetti argama. Asittiin argama. Kanaaf kan nuti fudhannu tokko duwwaadha jechuudha. Reenjii keenya keessas 4
as jira deebi'ees as jira jechuudha. Kanaaf afur meeqa fudhanna? Afur tokkuma fudhanna jechuudha. Yoo isaan baay'atanis reenjii goonee kan nuti fudhannu meeqadha? Tokkumadha jechuudha. Kunoo soluushinii isaa kitaaba kanarraa akkasitti isinii kaa'eera. Asirraa ammoo kan isin argattanitti dhuftanii example 6 giraafiitiin ibsina ammoo. Inni kun maalodha? Inni kun bifa diyaagiraamiitiin kan ibsamedha jechuudha. Inni kun diyaagiraamiitiin kan ibsamedha. Correspondence between domain and range kan nuti jennu isa kanadha jechuudha. Inni kun immoo bifa giraafiitiin kan ibsamedha. Bifa giraafiitiin gaafa ibsamu haala kanadha jechuudha kan inni qabatu. Yookiin poointii doomeenii keenya akka gatii x'tti fudhanna. Reenjii keenya immoo akka gatii y'tti fudhanneeti jechuudha kan nuti hojjennu. Silas doomeenii fi reenjiin doomeenii jechuun gatii x'ti, reenjii jechuun immoo gatii y'ti wanta ta'eef jechuudha. So that tuunee gaafa laallu asirraa egaa elementoota isaanii tarreessuu ni dandeenya. Elementii kan eeganaa tarreessuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf elementii kana hin tarreessina ta'e elementii kan eegana tarreessuu fi asirratti jalqaba kan argamu -2dha. -2 kooma x irratti jechuudha. Kun x axis bakka bu'a wanta ta'eef asirratti immoo kan argamu 4dha jechuudha. Kooma 4 jenna. Akkasuma itti fufnee gaafa yoo barbaanne asii isa kana fudhachuu dandeenya. X axis irra kan jiru 1dha. Maaliif sarara kana ilaalaa deemna wanta ta'eef jechuudha. Asiin immoo sarara kana jechuudha. Isinii galadheen akkasitti isinitti mul'isi. Kanaaf 1,2 jechuu dandeenya. Deebinee as dhufuu dandeenya. Kun immoo 1,4dha. Dhufnee asis dhufuu ni dandeenya. As immoo gaafa dhufnu x keenyarraa 3dha. Y keenyarraa immoo 4dha jechuudha. Kanaaf maal goona? Kanaafi 3,4 jennee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Kunuma asitti immoo maal ta'e? Poointii kana ta'e poointiin kun x axis irraa maal qaba? 1 qaba. 1, y axis irraa immoo -4 qaba jechuudha. -4 jennee ibsuu ni dandeenya. Kun egaa maal isaaniiti? Miseensa isaaniiti jechuudha. Miseensa rileeshinii giraafii kanarra jiruuti jechuudha. Kanaaf doomeenii isaa tarmiima jalqabaa kana ta'a yookiin asirraa gatii x ta'a. Gatiin x keenya doomeenii keenya ta'a. Gatiin reenjii keenya immoo maal ta'a jechuudha. Reenjiin keenya immoo gatii y keenyaa nu ta'a jechuudha. Asirraas kan nuti argannu kanamadha. Exercise 1.2dha kuni. Gaafichi salphaa wanta ta'eef baay'isee hojjechuu ni dandeessu. Kana hojjechuun hin barbaachisu jechuudha. Kan biraan immoo representation of relation 2dha. Relationii karaa jalqabaa ilaalirraa karaa lammaffaa wajjin ilaallu. Representation of relation 2. Example 7dha. A relation R is defined by R is equal to x, y. X is member of real number, y is member of relation. Akkasuma x keenya miseensa relationii keenyaati. Akkasumas y keenyas miseensa relationii keenyaati. And y is equal to 2x. Find the domain and the range. Akkuma sila hojjenneedha jechuudha kuni. Y is equal to 2x dha. Asitti iddoo x keenya meeqa buufna jechuudha. Meeqa buufna real numberidha waan ta'eef yookiin doomeenii isaa real numberidha waan ta'eef lakkoofsa barbaanne buusuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa barbaanne buusuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan ni arganna yookiin immoo fakkeenyaaf x keenyaa fi solvii gochuu ni dandeenya jechuudha. Karaa kitaaba keessan irraa kun haala kanaan ka'ee jira.
haala kanaan ka'ee jira. Kana karaa lama hojjechuu dandeenya. Tokko x-dhaaf solvii gochuudha. Tokko immoo giraafii isaa kaasnee jechuudha. Isa giraafii isaa kaasnu isinitti agarsiisu. Kana giraafii isaa kaasuutiif jalqaba maal kaafachuu qabna? Teebilii kaafachuu qabna jechuudha. Teebilii haala kanaan kaafachuu qabna. Kanaaf yeroo kanatti asii x fi y itti qoonnaa. Haala kanaan erga qoodannee booddee gatii x keenyaa meeqa kaanii fudhanna? Lakkoofsa negatiiviitii ka'uu dandeenya. 0 irraa ka'uu dandeenya. 1 irraa ka'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf 1 irraa kaanu yookiin negatiivii 1 irraa kaanu istiin. Negatiivii 1 irraa kaanu. Negatiivii 1 irraa gaafa kaanu negatiivii 1 gaafa iddoo kana gashinu waan keenya negatiivii 2 ta'a. Gaafa 0 gashinu waan keenya 0 ta'a. Gaafa 1 gashinu iddoo x gaafa 1 gashinu meeqa ta'a? 2 ta'a. Gaafa 2 gashinu 4 ta'a jechuudha. Kanaaf giraafii isaa gaafa kaasnu giraafii haala kanaan kaasna. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaan erga barreessinee booddee inni kun y aksisii keenya kun x aksisii keenya jechuudha. Kanaaf asii gaafa x negatiivii 1 y immoo meeqadha? Negatiiv 2dha jechuudha. Sababa kana ta'a poointii akkasitiin erga barreeffannee booddee gaafa 0 0dha. Kanaaf handhuura irratti argamu jechuudha. Gaafa 1 gaafa x 1 y 2dha. Asii naannoo kana ta'a jechuudha. Kanaaf poointii isaan itti wal tuqan iddoo kanadha jechuudha. Gaafa 2 y 4 ta'a. Sababa kana asii immoo iddoo kana inni ta'e kan isaan itti wal tuqan iddootti kana ta'a. Kanaaf giraaficha gaafa kaasnu straight line haala kanaan ta'a jechuudha. Straight line ta'a. Kanaaf egaa doomeenii isaa asirraa tarreessuu ni dandeenya jechuudha. Giraafii kanarraa tarreessuu ni dandeenya jechuudha. Giraafiin isaa haala kanaan ka'a. Doomeenii isaa gaasitii riil lambarii set of riil lambarii ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif lakkoofsa barbaadne gashuu dandeenya wanta ta'eef set of riil lambariidha. Fakkeenyaaf kan nuti lakkoofsa hunda isaa gashuu dandeenya ni jira. Fakkeenyaaf utuu y is equals to root of 3x utuu nuun jedheeti utuu root of 3x nuun jedheeti square root jala lakkoofsi negatiivii galuu hin danda'u waan ta'eef doomeeniin keenya maal ta'uu hin danda'u jechuudha. Set of real number ta'uu hin danda'u jechuudha. Maal ta'a malee positive real number ta'a. Positive real number ta'a. Akkasumas 0 include godhee jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf yoo 0 gashine square root of 0 ni 0 ta'a. Yoo 1 gashine square root of 3 ta'a. Yoo 2 gashine square root of 6 ta'a. Garuu lakkoofsa negatiivii gashinaani undefined ta'a yookiin hiika dhabeessadha ta'a wanta ta'eef asitti real number fudhachuu dandeenya. Asitti garuu wanti nu dhorku hin jiru wanta ta'eef real number goone doomeenii isaa fi reenjii isaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanadha. Itti fufee example 8 irraa maal jedha? Draw the graph relation R is given by maal kaasiin hin jedha? Giraafii kaasiin hin jedha. Giraafii amma kaasiin irraa wanta ta'eef ammas ashyaa kaasnu ammas jalqaba teebilii qopheeffatu tokkuma silaatti teebilii gaafa qopheeffatanii al tokko kan isa kanaa qofaatti teebilii qopheessitu al tokko immoo kan isa kanaati jechuudha. Kan isin hojjettan yeroo itti kanatti istii kan isa jalqabaa kana hojjennu kan jalqabaa kana gaafa hojjennu kun teebilii innati asii x keenya jira asii y keenya jira jechuudha. Kana booddee jechuudha iddoo x keenyaa meeqa kaanee fudhanne yeroo hundumaa lakkoofsa negatiivii lakkoofsa barbaadne kaanee fudhachuu dandeenya. Maaliif real number waan nuun jedheef jechuudha. Atoma fakkeenyaaf iddootti kanatti natural number nuun jedheera ta'eeti meeqa kaanee fudhanna? Tokko kaanee fudhanna. Asii real number waan nuun jedheef garuu lakkoofsa negatiiviis positiiviis 0 fudhachuu dandeenya jechuudha.
akkasumallee firaakshinii fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa asii maayinesii waniitiin fudhannu maayinesii wanii irraa kaanu nuti. Gaafa iddoo kana maayinesii wanii gaafa bakka buustanii y greater than or equal to -1 plus 1 ta'a. Kun maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. 0 ta'a. Kanaaf 0 jenna. Itti fufnee yoo 0 gashine meeqa ta'a? Iddoo kana gaafa 0 gashinu jechuudha. -1 kana sii balleessine gaafa 0 gashinu meeqa ta'a? Positive 1 ta'a jechuudha. Plus 1 ta'a jechuudha. Kanaaf iddoo kana finnee 1 buusna. Gaafa 1 gashinu immoo meeqa ta'a? 2 ta'a. Gaafa 2 gashinu asii gaafa 2 gashinu 3 ta'a jechuudha. 3 ta'a jechuudha. Kanaaf egaa giraafii isaa kaasuudha jechuudha kanaaf. Giraafii isaa immoo akkamitti kaasna? Giraafii isaa akkamitti kaasna? Giraafii isaa akkaataa nuti kaasnu akkuma nama isiniin jedhee jalqaba haala kanaanii kan isinii giraaficha kaastan jechuudha. Giraaficha kan isin kaastanii haaluma ammaatiin jechuudha. Giraafiin kun garuu kitaaba keessan irratti ka'ee jira wajjiniin ilaalla. Garuu asitti wanti isinitti himu jira jechuudha. Kana irratti questionii kana fakkaatan irratti wanti isinitti himu jira. Kan isa kanaas teebilii erga qopheeffatanii booddee garuu asitti x dabarsuu qabdu jechuudha. Asii y plus x jedheera. X keenya gaafa achi darbu negatiivii ta'ee achi darba. Kanaaf y greater than or less than or equal to y less than or equal to 2 minus x ta'a jechuudha. Isa kanaantu teebilii akka ammaatti kaastanii iddoo x keessan lakkoofsa negatiivii irraa kaatanii bakka buusaa deemtu jechuudha. Kanaaf egaa isa kitaaba keessan irratti hojjetame ilaalluuti. Isa kitaaba keessan irratti hojjetame ilaallu. Yeroo hundumaayyuu jechuudha. Fakkeenyaaf equation nama nuu kenname y plus y less than or equal to jedhee nuu kenname. Atuu y less than x plus 2 jedhee nuu kennameera ta'eeti. Ifama x plus 1 jedhee nuu kennameera ta'eeti. Bireekii fayyadamna. Sararri keenya inni kuni bireekii ta'a ture. Haala kanaan bireekii ta'a ture. Garuu asii mallattoo wal qixaa qabaatee jennaani maal fayyadamna? Solid line fayyadamna jechuudha. Sarara qajeelaa fayyadamna. Asii garuu maal miti? Mallattoo wal qixaa waan qabuuf sarara qajeelaa fayyadamne jechuudha. Atuu mallattoo wal qixaa hin qabu ta'eeti maal fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Maal fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Solid line fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Solid isa fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf egaa kana gaafa kaastanii doomeenii isaa fudhattanii kaasuu ni dandeessu. Kana isinitti agarsiisu sirriitti. Fakkeenyaaf haala kanaan jira. Y less than or equal to x plus 2 jenne wanta ta'eef y less than jenne kallattii waan keenyatti argamu sanatti dibna jechuudha. Yookiin gara gadiitti dibna jechuudha gaafa dibnu gara gadiitti. Istiisuma kitaaba irraatti isinitti agarsiisu. Kanuma ilaalleeshini. Asirraa maal hubattu? Fakkeenyaaf jechuudha. Kani y plus x gaafa hojjennu giraafichi isa kanadha. Giraafii kanadha. Giraafiin kun haala kanaan kaafama jechuudha. Giraafiin kun asitti immoo mallattoo maalii ture? Y less than or equal to 2 minus x ture. Mallattoo kana ture. Kanaaftu gara gadii dibne jechuudha. Irraan gadii kana kanaaf dibne jechuudha. Asii gadi. Iddoo kana kanaaf dibna. Yookiin immoo sarara kanaa gad dibna jechuudha.
gabaabamatti akkasiniif galuu fi sarara kanaa gad deemna kan nuti dibnu sarara kanaa kiniidha jechuudha. Yoommoo atooma fakkeenyaaf greater than jedheeti greater than or equal to jedheeti gararraa kana dibna jechuudha. Kan nuti dibnu as ta'a jechuudha. Kan nuti dibnu as ta'a. Garuu amma leezaanii wanta jedheef gara gadii kana dibne kana booddee kan erga dibnee raanne giraafii kan isa kanaa gaafa kaasnu erga kan isa kanaa jennee raanne jechuudha. Kan isa kanaa gaafa kaasnu kan isa kanaas leezaanii mallattoo leezaanii qaba wanta ta'eef gara gadiittidha kan nuti dibnu jechuudha. Asii gadi iddoottee kanattidha kan nuti dibnu. Kana booddee rileeshinii isaanii bakka isaaniitti dibaan isaanii sun walirraa olee ta'a jechuudha. Kana jechuun asitti dibaan isaanii walirraa olee waan ta'eef kun rileeshinii keenya nuu ta'a jechuudha. Kuni rileeshinii keenya nuu ta'a jechuudha. Kanadha konseptii bareedaadha waan ta'eef kuni ofii keessanii irra deebitanii yaaduu qabdu yookiin ilaaluu qabdu. Wanta isiniin galle immoo koomentii jalatti naa barreessaa isiniin deebisa jechuudha. Itti fufee kan jiru exercise 1.3 find domain and range of the relation jedha. Domainiif reenjii rileeshinii kanaa barbaadi jedha. Domainiif reenjii rileeshinii kanaa gaafa barbaadnu asitti kan inni nuu kenne x, y the member of real number jedhanii kenna. Kanaaf gaafa hojjennu nuti maal gochuu dandeenya? Equationii kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Equationii kanatti asitti gatii y keenyas gatiin x keenyas yookiin immoo domainiin keenyas reenjiin keenyas maal ta'a? Real number ta'a. Sababiin isaa iddoo x kana lakkoofsi barbaade hin galee wanta undefined godhu hin jiru wanta ta'eef jechuudha. Undefined kan godhu hin jiru wanta ta'eef homaatuu rakkoon qabu jechuudha lamman isaatiif. Gaaffii lammaffaa irratti maal jedhee? Draw the graph of the relation R given by. Relationiin keenya nuu kennameera. Gatiin y keenya jalqaba irratti gatii y keenya y less than or equal to x minus 1 godhee nuu kenne. Akkasumas n jedhe y gaafa x keenya chichi dabarsinu kana x keenya gaafa chichi dabarsinu y greater than 3 minus x jedhe. Asitti kan nuti adda baafannu akka amma gubbaatti giraafii isa darbe irratti wajjin haasofnetti maal adda baasuu qabna jechuudha. Bakka isaanitti wal tuqan sanaa kaa'ee achi ol dibna yookiin immoo fakkeenyaaf giraafii kan isa kanaa kaasnu. Giraafii isaa gaafa kaasnu teebilii kanarraa fakkeenyaaf teebilii keenya hin teebilii kun x, y as x jira as y jira. Yeroo itti kanatti gatiin x keenya real number'dha lakkoofsa barbaanne fudhachuu dandeenya jechuudha. Y keenya immoo y greater than or equal to 3 minus x dha. Kanaaf iddootti kanatti kaafnuti as meeqa gala jechuudha. Gatii x keenya gaafa minus 1 fayyadamnu maal ta'a? 3 minus of minus 3 ta'a jechuudha. Minus 1 ta'a dhiifama. Minus 1 fayyadamne wanta ta'eef jechuudha iddootti kana. Minus 1 fayyadamne wanta ta'eef. Kanaaf 3 minus of minus 1 maal ta'a? 4 ta'a jechuudha. 4 ta'a. Asirraa 4 arganneerra 4 finnee iddoo waa'ee bakka buufna jechuudha. Iddoo istii giraafii marratti ilaallu. Giraafii marratti hojjechaa deemna. Kuni giraafii keenya inni ta'e asirraa kun x keenya kun y keenyadha. Kanaaf asitti kanaa achi lakkoofsa negatiiviiti. Kunis immoo lakkoofsa pozitiiviiti. Kanaaf gaafa kan isa kanaa kaasnu y greater than or equal to 3 minus x ta'a. Kanarratti walii galleerra. Iddoo x kana minus 1 gaafa buufnu x keenya minus 1 fudhanna jechuudha. X keenya minus 1 ta'eera. Gatii y keenya maal ta'a? Plus 4 ta'a jechuudha. Asii plus 4 sabara kana inni ta'e bakki isaanitti wal tuqan iddootti kana ta'a jechuudha. Kanaaf gaafa itti fufnee gaafa gatii x keenya minus
minus 1 fudhanne 0 gaafa fudhannu maal ta'a? 0,3 ta'a jechuudha. Safara kana ta'a jechuudha. Koordineetii kanarra oola jechuudha. Y axis irra oola jechuudha. Kanaaf iddootti kana ta'a jechuudha. Kana booda kana booddee kan biraani gaafa 1 fudhannu 3 minus 1 2 ta'a jechuudha. 3 minus 1 2 ta'a. Kanaaf gatii x keenya 1 fayyadamne gatii y keenya immoo 2 nu dhufe jechuudha. Yeroo itti gaafnutti asii 1 jenne iddoo kana ta'e iddoo kana 1 jenne ta'e gatiin x keenya meeqa ta'a jechuudha? 2 ta'a jechuudha. Iddoo itti kanatti jechuudha kan isaan wal tuqan. Giraafii kana jenne sirriitti kaastu ta'e giraafiin kun haala akkasii qabaata jechuudha. Haala akkasii qabaata. Kana booda kan y less than x minus 1 kaasna jechuudha. Itti fufnee immoo erga kaafnee booddee maal isinitti muuf jedheetaniini greater than kana dibna jechuudha. Yookiin garollee kana dibna. Maaliif garollee dibna? Asii y keenya maalodha jechuudha. Greater than or equal to jechaa jira wanta ta'eef jechuudha. Gara kana dibna jechuudha. Kana waliin dibnee keewwanna jechuudha. Isa kana immoo less than dibna. Amma fakkeenyaaf giraafiin keenya kan isa kana fakkeenyaaf akkas ta'u yoo hojjettan jechuudha. Inni akkas ta'e gara less than kanaatti dibna jechuudha. Bakka isaanitti wal tuqanitti fakkeenyaaf iddootti kanatti wal tuqan jenne ta'e iddoottiin kun maal jedhama jechuudha. Rileeshinii keenya ta'a jechuudha. Akkuma gubbaatti isinii kaasee ture. Haala kanaanii hojjechuu ni dandeessu. Barumsi keenya irraa kana fakkaata ture. Paartii itti aanuun immoo inverse of relation and their graph kan jedhu walitti deebina jechuudha. Waan na wajjin turtaniif baay'ee guddisee isin galateeffachuun barbaada. Isin chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Hiriyoota keessan bukkee akka inni ga'uuf immoo laayikiidhaa fi sheerii godhaan isiniin jedha. Thank you.